Ashama harkafuun daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Oduu ammaaf qabanne simbiraan keenya haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Qabsoo uummanni Oromoo taasise keessatti gaheen dubartoota Oromoo guddaa ture. Aadde Loomii Badhoo. Federeeshiniin dubartoota Oromiyaa magaalaa Finfinneetti birrii miliyoona 100 miliyoona 60 gamoo abbaa darbii 9 ijaarsisuuf guyyaa kaleessaa hojii eegalsiise. Gamoon kutaa magaalaa Booleetti ijaaramu kun waggaa 2 keessatti kan xumuramu yoo ta'u, ijaarsi isaas Koorporeeshinii Konistiraakshinii Oromiyaan akka hojjetamu himameera. Qabsoo uummanni Oromoo taasisaa ture keessatti gaheen dubartoota Oromoo guddaa akka ture ittaantuun afyaa'ii mana maree bakka buutota uummataa Aadde Loomii Badhoon ibsaniiru. Aadde Loomiin dabaluunis dubartoonni yoo gurmaa'an malee rakkoo hawaas dinagdee isaanii hiikkachuu hin danda'anii jedhaniiru. Gamoon Federeeshinii dubartoota Oromiyaa kun gamoo hunda galeessa aadaa fi duudhaa Oromoo magaalaa handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti mul'isuuf gahee olaanaa kan qabu ta'uunis ifoomeera. Gamoon kun lafa kaaree meetira 2600 irratti kan ijaaramu ta'uu OBN gabaaseera. Qabsoo uummanni Oromoo barootaaf taasisaa turee fi itti jiru keessatti gaheen dubartoota Oromoo guddaa ta'uun ni beekama. Oduu keenya biraatiin Itoophiyaan yaa'ii mana maree Afrikaa fi biyyoota Arabaa Siwiizerlaandiitti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa jirti. Jilli ittaantuu afyaa'ii mana maree Federeeshinii Aadde Zaaraa Humaddiiniitiin durfamu yaa'ii mana maree Afrikaa fi biyyoota Arabaa biyya Siwiizerlaand magaalaa Maanziitti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaataa jiraachuun ibsameera. Yaa'icha irratti afyaa'onni biyyoota Afrikaa, Arabaa fi dippiloomaatonni biyyoota garaagaraa hirmaachaa jiraachuu ragaan mana marichaa irraa argame ni mul'isa. Yaa'ii kana irrattis walwaraansiif jeequmsi addunyaa irratti mudataa jiran miidhaa biyyoota Afrikaa fi biyyoota Arabaa irratti qaqqabsiisuu danda'an irratti kan mari'atamu ta'uun ifoomeera. Oduu keenya xumuraatti yoo ceenu Dabra Siinaatti hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo dhalattoota waloo Oromoo 17 ajjeesan. Raayyaan ittisa biyyaa fi finxaaleeyyiin Amaaraa naannichatti lolarra jiraachuunis ni himama. Bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti kan argamtu magaalaa Dabra Siinaatti hidhattoonni faannoo Ebila 5 bara 2023 ganama dhalattoota waloo Oromoo 17 konkolaataa irraa buusanii haala suukkanneessan ajjeesan. Finxaaleeyyiin Amaaraa faannoo jedhanii of waaman kunneen konkolaataa Finfinnee irraa garas imalaa jiru dhaabsisuun waraqaa eenyummaa erga ilaalanii booda dhalattoota waloo Oromoo kanneen waraqaa eenyummaa godina addaa saba Oromoo qabatanii jiran qofaatti adda baasuun magaalaa Dabra Siinaa bakka addaa Shoolaa Meedaa jedhamtutti bifa suukkanneessaan rashanuuti himame. Reeffi namoota ajjeefamanii yeroo dheeraaf to'annaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa jala akka turee fi naannichatti lolli guddaan raayyaa ittisa biyyaa fi finxaaleeyyii Amaaraa faannoo gidduutti adeemsifamaa turuuti ibsame. Dhaabbanni falmaa mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa gaafa Ebila 4 baaseen naannicha keessatti lolli daangaa darbee fi sarbamiinsi mirga namoomaa hidhattootaan raawwachaa jiraachuu ibsee ture. Naannichatti humni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo fi humni addaa naannichaa yeroo garaagaraatti Oromoo waloo irratti gocha ajjechaa jumlaa kan raawwatu ta'uun gabaafamaa turuun illee ni yaadatama. Humni qindaa'aa waloo nageenyaa fi tikaa Itoophiyaa ibsa jimaata Ebila 28 bara 2023 galgala karaa miidiyaalee mootummaatiin baaseen humnoota finxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessatti humnaan sirna heeraa diiguudhaan aangoo naannichaa qabachuuf yaalaa jiru jedheen irratti tarkaanfii cimaa fudhataa jiraachuu beeksisee ture. Egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa oduun ammaaf qabanne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.